maqaa namaa dha'uu dhabuun dura sodaadhaa miti takkitti tana jala mura. Ani maqaan an dhoyne naaf deema maqaan an dhoyne ana baana jechuun maqaa si dha'uun gootummaa miti maqaa si dha'uu dhabuun sodaadhaa miti. Hiyyeessi miskiinummaa isaa hiyyummaa isaa sanni irraanfata. Jecha isaan jettee fi xiqqeenya isa xiqqeesse san umrii isaatti hin irraanfatu. Namni san bar la'ana Allahu saariqu je'eennan hooji asbee silaa usee wayyaadhaame la'ana Allahu saariqu hin jenne akkamitti kijibda la'ana Allahu jeetiin as-saariqu je'e. Subhaanallah. Hiyyummaa isaanii irraanfataa ammoo jecha hiyyummaa isaa san keessatti isaan ja'ame madaa san keessatti madaawe hin irraanfatu. Xiqqeenya ati xiqqeessite jecha ati jetteen hin irraanfatu. Kanaaf jecha arraba kee namarraa gabaabsii jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni callifnaadhaaf naman callisiiftu yeroodha nama lafa tanaaf aduudhaan dhaamsa jeehuuf ol jedhu agartees lakkii aduu dhaamsuu hin dandeessu jedhanii namatti himuun gaariidha. Namni miyoonii fi kufee gangalate kufee lawoonni fi lafaa kee irra wayyaadha malee gangalannaan horofa ida'ata ammas qaceellotti huccuun isaatii fi qaamni isaa kun miidhama jechuudhaan barbaade. Wanni tana hunda haasaa'eef waan biraatii miti. Maqaa namaa dha'uu dhabuun dura sodaadhaa miti takkitti tana jala mura. Ani maqaan an dhoyne naaf deema maqaan an dhoyne ana baana jechuun maqaa si dha'uun gootummaa miti maqaa si dha'uu dhabuun sodaadhaa miti. Maqaa dha'uu dhabuun rabbiin subhaanahu wa ta'ala innal ladhiina kafaruu walladhiina kafaruu ja innal munaafiqiina akkana ja wa minan naasi ja san ulamaa'in islaamaa hikmaa dubbataniiti maqaa namaa dha'uu dhabuun maal jennaan nama sanii fi nama akkas waan akkasaa jiru ilaa qiyaamaadha deebisa taateef waan taateef ati namarratti hin rakkasinii jecharra rakkasnaan jechi sun kakanaa ta'uu fadhee ta'uu ni gahaa jechuurraa malee sodaadhatti kan fudhanne taa akkanaa jee. Inni itti aantu silaanii fi namni waan hin beeknerraa callise wanni sadarkaan namaa madaalli namaa mul'attu. Ililliin halaalaa bareeddutu nagguun fi kana laalte alla bareedinette ilillii nam tolcheefa yeroo bira dheeyxee shurufkaa dhabdee harkaan qaqqabattee ilillii allaa nam tolchee dheette ahaa jettee beeyta nam tokko gguun fi akkana gartu guutuudha fakkaata gguun fi dubbate sani miizaanni isaa mul'ata. Obboleessa keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitiitu deebisee dogoggora himsuudhaaf maal jedhe dogoggoroota namoota hadiisa la'ana Allahu saariqa jedhu kana la'ana Allahu saariqu yennaan akkam akkas ja'a namni san bar la'ana Allahu saariqu je'eennan hooji asbee silaa usee wayyaadhaame la'ana Allahu saariqu hin jenne akkamitti kijibda la'ana Allahu jeetiin as-saariqu je'e. Subhaanallah. Alii fi filaam irraa kuchiise jedhe hin kunne bar alii shamsiyyaa fi qamariyyaa hin beeku gaayee beektu malee amma fakkeenyaaf assamaa uyooniif inji alii fi filaam hin kuchiifne bariyaa obboleessoo. Aliin ka dubbatamuu fi kan hin dubbatamne jira. La'ana Allahu saariqu silaafaa je'e alii fi filaam dhiise. La'ana Allahu saariqu jennaan akkuma as-saariqu ati jetteessani. Ragaan sabni ifumaafuu deebi'eeti boodaan as-saariqu yeroodha jedhu je'ee si hiikee bar jechuma ati fidde keessatti. Illaa as-saariquunii fi la'ana Allahu saariquun tokkumaa jechuudha. Amma gaa'ee isaan tokkuma jettee ajaa'ibuun ni malaka. Ammaas tatararra ajaa'ibaa yeroo takka saariqu jettu saariqi jettu saariqa jettu takkumaa jetta. Dhugaadha takkuma eenyu biratti hin beektu hagguuniif hin beekne akkasuma ka. Maaliif jennaan mafcuulaa fi faacila dachii fi samiidha. Mafcuulli mansuubi dubbiin tarrabbi arrabsituu as keessa jira jecha la'ana Allahu saariqu jechuu kana mee jecha Sheekh Jamaal Aliyyi ilaalime akkini je la'ana Allahu saariqu hogguuni fi hannu je as saariqu sun hoggu sifa rabbii goone yoo maanaa hin beekuu jennee wallaa jennee uzrii gooneef malee je laal ni kaafraa je beelaal namni waa beeku hogguma dubbatu kanaa'u tashaffi namarraa haluu ba'uudhaaf akkasin nama kana gadha'uudhaan dubbatu if eeggachaa dubbata guyyaa qiyaamaa jecha kiyya tokko tokkottiin irraa gaafatama jechaa beekaa dubbata malee qoma dhawatee ansiin ijjisiisa. Baruus ganaan isin ijjisiisa jechaa hin dubbatu. Akka arra jiruun jirtutti boru du'aa jiraa jechuu beeka nama du'aa jiraa beekee ammas malaayikaadhaa jecha keenya raqii biyyaatiitiif barreessaa beekee borurraa hin gaafatama jedhu san rabbiin waa godha. Awwanni hin jechuu barbaadu tana. Gama biraatiin
dhaamsaan addunyaa guutuudhaa fi keessattuu lubbuu xiyyaa fi obboleessa kiyya Sheekh Jamaaliif dhaama. Ahnaf ibnu Qeesiitiin nama tokko wajji falmee bar. Yeroodha wajji falmee. Ahnaf kun ni arrabse gurbaan. Inni obsaan beekama Ahnaf. Ahnaf ibnu Qeesii. Yeroo kana caljee dura deemnaan oo dhaabbadhu haa. Mee dubbadhu. Jecha atiyattu irra yoon kudhan siin deebifne. Jecha atiyattu irra yoon kudhan siin deebifne naan Ahnaf ibnu Qeesii kanuma millateeti. Mee kudhan dubbadhu yoon takka sii deebise anis jeen jee. Akkanaan nu barbaachisa. Uummanni keenya yeroo hajjiidhaati hajjii kami baratanii barsiisuudha harkaa nu qaba. Yeroo udhiyyaadhaati ahkaama udhiyyaa barsiisuun nu harkaa qaba. Yeroo tokkummaa uummata islaamaa barsiisuun nu harkaa qaba. Rakkoo uummata keenyaa du'aa'ii kadhadhaa jechuudhaan nu harkaa qaba. Khalaas tawjiihaata qajeelfama adda addaa waan rabbiin nu kanne tasilaa tokkotti wal bira dheenee barsiifnu san sooshaal miidiyaarraan walii barsiisuudha malee sooshaal miidiyaarraan arraas baruu irratti hin dalagaa baruu irratti hin dalagaa ani ganaan isin ijjisiisa jechuu hojii godhachuu rabbi irraa nu haa baraaruun isin hin ja'a mee taraa takka ibboode deebi'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala falaa tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa mee ifin qulqulleessinaa jee maali sadarkaan akkanatti if qulqulleessu maali ilaa sadarkaa kana deemuun isin hin jechuudhaan barbaade. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waan namaa gootu hin dubbatin maaliif beeytaa hiyyeessi miskiinummaa isaa hiyyummaa isaa sanni irraanfata jecha isaan jettee fi xiqqeenya isa xiqqeesse san umrii isaatti hin irraanfatu jechuudha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan naafisiis walumaanuu nu fayyadu siidhaamuu eeyyee jechuun kee ni mala. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti kajuu qawlun macruufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uhaa adhaa jecha gaarii fi dhiifama namaa godhuutu tola namatti ooltee boodarra nama san cinqitu yookaan nama sanitti himatturra irra caalaa jaan ammas rabbiin oggunuudhaan quraana isaa keessatti walaa tubxiluu sadaqaatikum bilmanni wal adhaa tola keessan kennaa teessan nama san irratti waa himachuu fi nama san miidhuudhaan cinquudhaan hin balleessinaa ni baddii jechuudha. Mee dhaamsa tokko si himuu asirratti hayyuu tokko gaafatame maal jedhee gaafatame addunyaa tanarraa wanni bakiilarra yookaan dooyinarra hamtuudhaan jirtii dooyinummaarra wanni hamtuun jirtii jaanii gaafannaan eeyyee je dureessa yookaan arjaa waan namaa godhe san deemee dubbatu je jechuudha. Kanaaf irra hamaan dooyinarra arjaa waan san dubbatu jechuudha. Dooyina nama dooyinamurra kakennee waan kanna san deebi'ee dubbatu jechuudha. Maaliif ni beeytaa? Akka jaan hayyoonni hiyyummaa isaanii irraanfataa ammoo jecha hiyyummaa isaa san keessatti isaan ja'ame madaa san keessatti madaawe hin irraanfatu xiqqeenya ati xiqqeessite jecha ati jetteen hin irraanfatu kanaaf jecha arraba kee namarraa gabaabsii jechuudha.